Harka fuunee akkam jirtan maatiiwwan Boruufan TV bagana kan gara Boruufan TV'tti deebitanii har'a wantoonni waliin ilaallu jalqabarraa kaafnee tokkoonsaa maal akka fakkaatu Laaraveelii siireesii koorsii waliin fudhachaa deemna. Koorsii tartiiba qabu dulduraa duuban kan jiru waliin ilaalaa deemna jechuudha. Kanaaf warroonni Boruufan TV'dhaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa jedha. Jalqaba irratti wantoota basic requirement waan nu barbaachisan Laaraveelii keessa seennee hojii hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisan tokkoonsaa waliin ilaalaa deemna. Wanti nuti hojjennu product management system Laaraveeliidhaani step-dhaan wantoota hojjechaa deemnudha jechuudha. Jalqaba irratti Laaraveelii akkamitti akka install goonu ilaalla. Akkasuma immoo Laaraveelii database waliin akkamitti configure goona. Akkamitti immoo Laaraveelii kan raawutii create gochuu dandeenya fi wantoota baay'ee isaa waliin ilaalaa deemna jechuudha. Basic requirementiin Laaraveelii keessatti wantoonni nu barbaachisu basic requirement warri jedhaman waliin ilaalla. Jalqaba irratti basic requirementiin keenya PHPdha. PHP qabaachuu qaba kompiitarri keenya. PHP immoo karamii feenaa tokko zaampii fe'uudhaan argachuu dandeenya. Google jennee download zaampii jennee download goosifna. Zaampii fi download zamp Apache Friends irraa zaampii download goona. Erga download goonee booda install goona jechuudha. Erga install goonee akkuma seetaappota biraa baay'ee salphaadha. Yommuu download step isa akkaataa download itti goonu akkamitti akka configure itti goonu zaampii fi isaan yoo gaafii qabaattan komentii irratti na barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kan komentii isaa irratti na barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo ta'an immoo isiniif hin hojjedha. Akkasuma immoo viidiyoo descriptionii kanarraa akkamitti akka hojjechuu dandeenyus jira waan ta'eef viidiyoo san daawwachuu dandeessu jechuudha. Kanaa booda kan itti aanu immoo maalinni erga zaampii download goonee zaampiin keenya bifa kana nu qabaataa jechuudha. Erga isa download goonee booda zaampii jechuun waan akkasiiti. Sanaa booda isa kan on sarvaraa local serveriidha. On goosifnaa jechuudha. Erga isa on goosifnee ka'anii booda maal download goonaa? Download composer. Composeriin nu barbaachisa basic requirementidha. Composerii fi download goonaa jechuudha. Composer jechuun maal jechuudha? Walumaa galatti composerii waliin nu barbaachisuuf package manageridha. Package tokko manage ittiin gochuuf dependency project keenya kan ittiin manage goonu dependency manager for PHP jechuun package manageridha. For JavaScript and Node warra ta'aniif immoo npm fayyadamna. Ammaaf garuu composerii fayyadamna jechuudha. PHPdhaaf composerii fayyadamna. Download godhamee install gochuudha jechuudha. Next install gochuudha. Download san globally installation isaa maal akka fakkaatu ilaaluu dandeessu. More salphaadha waan ta'eef yoo gaafii qabaattan komentii irratti na barreessuu hin dagatinaa. Erga fiixanii kaatanii booda immoo cmd jettanii iddoo kan terminaal irratti cmd sanaa booda iddoo barbaadanitti jechuudha. Erga cmd jettanii booda composerii qabaachuu keessan cheeggootu composer -v jettuuni. Composerii yoo qabaattan list isaa descriptionii versionii composerii sin qabdanii bifa kanaan sin kaa'a jechuudha. Akkasuma immoo PHPs qabaachuu keessan PHP -v yoo jettanii versionii PHP keessanii sinitti argisiisaa jechuudha bifa kanaan. Kana dirqama wanti beekuu qabamu tokkoffaa PHP -v yoo rangootan sinii baasuu qaba. Lammaffaa irratti immoo composer kan jedhu kunniin ransiniin goone taanaan step itti aanutti darbuu hin dandeenyu jechuudha. Darbuuf sirrakkisaa jechuudha. Composerii fi PHP ransinii ta'uu qaba. Local machine keessan irratti install gootanii exports gootanii environment variable keessanis irratti paste gochuu qabdu jechuudha. Sanaa booda erga isaan lamaan qabaattanii fixxanii booda garam deemnaa? Gara project create gochuutti dabarraa jechuudha. Project create gochuuf wanti nu barbaachisu maaliin? Laaraveelii install goona. Akkamitti install goona? Jalqaba duraa keessadhannaa foldera tokko desktop irratti create godhannu. Iddoo barbaannetti create godhachuu dandeenya garuu as dhufeen
maaliin jedha new folder itti sanaa booda maalaa jedhuuni projectaa jedhuuni projectii kana keessaa dhufeen eessatti barreessa iddoo kanatti gara olii search baarii kanarratti cmd jedha. Sanaa booda cmd ergan jedhee booda cmd koo onnaa godha maaliin jedha composer jennaan. Composerii fayyadamna waan ta'eef create project laravel /laravel pms jenna. Kuni composeriin dependency keenya manage nu godha. Create projectiin keywordidha. Laravelin moduloota nuti download goonu jechuudha. More asitti kana dabaluu dandeenya. Paakeejii inni fudhatu prefer this jennee kaa'uu dandeenya. Kanaafuu projectii keenya download nu gochuu eegalaa jechuudha. PMS jechuun product management system jechuudha. Amma inni download godhutti konseptii product management system keessa jiru waliin ilaallu. Fakkeenyaaf text editor kanaan abanuuti sublime. Kana booda asitti wanti hojjennu maalinni tokkoffaa irratti product management system maal qaba? Teebiloota product management system. Product management system keenya kan nuti hojjechuu deemnu kuni maal qaba? Jalqaba irratti productii qaba. Product table qaba. Product table kun maal of keessaa qaba? Product name qaba. Product underscore name qaba. Product type qaba. Product category qaba. Product price qaba. Manufacture date qaba. Manufacture date description or date qaba. Kanaafuu expire date qaba. Expired date ittaansanii immoo more quantity kan jedhu kana haakee. Amma asirratti immoo teebiliin ittaanee jiru product type kan jedhu kun teebilii of danda'e ta'a. Product type inni maal qaba? Product type name qaba. Description qabaachuu danda'a. Description ittaansanii immoo product category category kunis name qaba. Description qabaachuu danda'a. Ittaansanii amma kanniinuma ilaalaa deemnuti daataawwan jiran maal akka fakkaatu. Vendaroota awunaroota productii kana manufacturerii dhaabbata isa oomishee maal dabaluu dandeenya. Ammaaf garuu basic waan ta'e kanniin haalaallu daataa jiran maal fakkaata kan jedhu waliin ilaalaa adeemnu jechuudha asirratti. Kanaafuu gara koodii keenya gaafa deebinu maal godhaara install gochaa jira. Haga inni fixutti irra deennaa jechuudha koodii kan installation laravel jechuudha. Connection keenya irratti hundaa'e speed isaa connection keenya irratti hundaa'a. More video pause godhee adeebi'u. Kanaafuu installation gara xumureera. Maal goona cd erga change directory keenya garatti dabarfannee booda wanta hojjennu cd jennee pms itti dabarfannaa. Erga isa hojjennee booda wanta nuti asirratti hojjennu projectii keenya ranaa goonu php artisan serve jennaan. Artisan jechuun commandii php build ittiin goonu jechuudha. Kan laravel keessatti projectii laravel keessatti build gochuuf nu gargaarudha jechuudha. Artisaniin kun hedduutu jiru. Commanding artisanii sarviin run gochuuf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf migrate yoo jennu migration hojjechuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Ammaaf projectii keenya kana default isaa ilaallu. Asitti dhufnee 27 duwwaa gaafa jennu
fresh Laravel isaa kan argannaa jechuudha. Erga isa sana rangoonii piroojeektii keenya erga argannee booda garam deemna kood ediitariidhaan banna piroojeektii keenya kana. As dhufna iddoo kana dhufne keessa seenne sanaa booda CMD jedhamti. CMD jennee keessatti kanaa booda kood short koodii kan VS koodiiti kooddooti jennaan. Gaafa kooddooti jennuun piroojeektii keenya kan fidee kood ediitarii kanaan nu bana. Amma istiraakcharii asirra wantoota asirra jiran kana yeroo tokko haala salphaa ta'een haa ilaallu. Istiraakcharoota piroojeektii keenya PMS jechuun maqaa piroojeektii keenyaati. Itti aansee immoo app kan jettu jirti. Appii kana jalaa wanta irratti hojjennu HTTP kana irratti hojjenna. Kontiroolarii miidilweerii isaanii jechuudha. Kontiroolar jechuun iddoo nuti fankishinii keenya guutuu performa irratti goonudha. Hojii irratti hojjennu. Miidilweeriin immoo authenticationii iddoo itti hojjennudha. Kerneliin immoo sarvisii keenya iddoo rijistariitti goonudha. Moodeliin immoo bizinesi loojikii keenya iddoo itti hojjennudha jechuudha. Itti aansee gara gadii kanatti daataabees kan jedhu jira. Daataabeezii keessaa baay'inaan amma kan irratti hojjennu maagireeshinii irratti hojjenna. Moora akkamitti akka hojjennu waliin ilaalaa deemna. Daataa keenya erga maagireet goonee booda daataawwan iddoowwan kana kan jiran gara daataabeezii keenyatti samiit gochaa deemnaa jechuudha. Itti aansinee raawutii keenya yeroo konfigar gochuu barbaannu iddoo kana dhufnee konfigar goona. Akkasuma immoo riisoorsiin bileed tempileetii asirratti hojjennaa jechuudha. Kanaafuu amma daataabeezii keenya akkamitti konfigar goona kan jedhu waliin ilaallu. Isteeppiiwwan kana wantoota asirratti haasofnu kana isa kanarraa argachuu dandeessu. bbn11.com jettanii Laravel yoo filattan direct gara kanatti isin fida. Akkasuma immoo viidiyoo diskiripshinii irratti ni kaa'aa argachuu dandeessu. Kanaa booda asirratti dhufnee maal goona invi kan jedhutti buuna. Invi kana booda maqaa daataabeezii keenya kenninaafi. Sarvarri keenya daataabeeziin keenya hoostiin keenya lookaal sarvariidha. Poortiin MySQL poortiin keenya 33 sanaa booda maal jennaanii PMS DB haa jedhuuniti product management system daataabeezii jechuudha. Seevaa goonu kiloos goona daataa kan. Kanaa booda wanti hojjennu ni jalqabaa maalinni koodii keenya kana daataa keenya kan maagireet haa goonu tursinee. Maal goona maagireet gochuuf PHP artisan erga konfigar goone booda maal jennaanii teebiloota jiran maagireet akka godhu teesti goona. Maagireet kan jedhutti goona. Gaafa PHP artisan maagireet jennuuni maalluun jedha. Isa kana olaa guddisuuti leetisumaat. Gaafa kana guddifnu would you like to create itti jedha daataabeezii yes jennaanii. Sanaa booda daataabeezii nuti kennineef san create godhee gara run godhaa jechuudha. Sanaa booda gara daataabeezii keenyaa deebinee localhost jennee gaafa run goonu PMS DB kan jedhu create nu godhee isaan kanneen teebilii afran kan achi keessa kaa'aa jechuudha. Kanaa booda amma inni daataabeezii keenya erga galchee booda wanti nuti kaawwanne maalinni wanti nuti irratti hojjennu jalqaba dura kontiroolarii keenya create haa goonu. Akkamitti create goona asaa dhufnu PHP artisan make controller create gochuu jechuudha. Make controller jennee maal goona maqaa controller product control akkaataa barreeffamaa kana seeraan hubachuun murteessaadha. PHP artisan make controlleriin siin xiqqoodha. Controller P guddaa itti aansinee C guddaa seera koodii yoo barreessinuti kun. Kanaafuu enter gaafa jennuun successfully created nuun jedha. Itti aansinee immoo wanti create goonu maalinni modelii create haa goonu. PHP artisan make model maqaa modelii keenya product yoo jenne product akkasitti yoo barreessine amma inni ofii isaatii maal godhata guddisee pluralitti jijjiiraa jechuudha. Product jennee akkasitti kenninaa fi sanaan booda -m jennaan. -m jechuun migrate godhii jechuudha. Migration nuuf
kennaa jechuudha. Fidee daataa products kan jettu keessa fidee kaa'ee jira. Daataa keenya san nuu fidee jira jechuudha. Kanaaf controller keessas yoo ilaalle controllers product controller kan jettu nuu fidee jira jechuudha. Kanaafuu wanti hojjennu maalinni raawutii bira dhannaa. Raawutis kan jedhu iddoo kana dhufne web kan jedhutti buuna. Raawutii jala web. Inni akkamitti hojjeta? Raawutiin gosoota raawutii afurtu jira kan baay'inaan laallu. Wanti tutoriaalii kana irratti laallu afurtu jira. Yoo laaltan iddoo kanatti wanti get, post, put fi delete dha jechuudha. Raawutiin nuti baay'inaan laallu irra deddeebinee akkamitti create goona raawutii kan jedhuuf immoo select route folder and open it. Open the web.php file. Add your route here by using the following method jedha. Kanneen keessaa tokko fayyadamnee raawutii keenya galchinaa jechuudha. Raawutii keenya get yoo jenneen daataa fi display gochuuf kan itti fayyadamnudha. Sanaa booda controllerii fayyadamna. As keessatti controllerii keenya angle bracket kaafnee product asitti dhufnee product controller jennee kooma index. Koomaan keenya maalinni tokko indexaa jennuuni. Yoo barbaachisaadha asitti dhufnee immoo route name kennuufii dandeenya. Name jennaani as keessatti list or product list jechuu dandeenya. Semicolon. Amma inni kun product minus list. Asitti immoo list dot product jechuun danda'a. Route name list dot product. Save goona. Kanaa booda amma import goosifna. Import class jenna. Import class. Gaafa import goosifnu classii kan fidee as keessa nuu ka'a. Product controller. Save. Asitti dhufne yoo inni import gochuu dide use jennaani. Isa keessa controllerii product controllerii akka inni fiduu fi http bira dhannaa controller. Kanaa booda product controller kan jettu isa kana copy goone web bira finna. Save goona. Sanaa booda ishee kana immoo app kan jettu asirraa copy goona. Use jennee asitti paste goona slash product isuma kana isa kana finne asitti finne semicolon goone save goona. Amma product controllerii keenya kana erga kenninee fi booda index kan jettu product controllerii keessatti create gochuu qabna. As dhufnee maal goona? Public function index. As keessatti index maal qabda? Return view or return jennee indexii kee kenninu fi hi this is product list. Kana booda semicolon goone save goona. Koodii keenya kan projectii keenya slash as dhufnee forward slash iddoo nuti fudhannu ishee tana fudhannaa jechuudha. Raawutii irraa product list kan jettu isa kana fuunee iddoo kanatti paste goone search goonu. Yoo error qabaate error nu jedha. Yoo sirrii ta'e garuu nutti argisiisa. Undefined constant product controller kan jedhu hin argannee jedhe. Isa kana jechuudha. Import class. Press enter to confirm input. Enter. Kana booda save goonu. Where is wrong? Route product controller index. What's wrong behind this? Product controller keenya finnu iddoo kana keenya kana booda okay. Asitti dhufnee class jechuun qaba. Save goona. Kana booda page keenya gaafa ready godhu
product list kan jettu ni dhufti jechuudha. Moo bifa salphaa ta'een haala salphaa ta'een hojjenna. Maaloo goonii amma wanta goonee yeroo tokko irraa deebi'u jalqaba duraa maal goonee step isaa gara gadi buunee bira gad darbuudhaan akkas function create goonee maal gochuudhaan maal hojjennee jalqaba duraa product route create goonee web API keessatti web.php keessa seenne route get jennee product list product controller index then route name kenninee fi erga isa kenninee booda dhannee controllerii keessatti immoo index kan jedhu create goonee isa kan jechuudha. Index controllerii product controllerii keessa index kan jedhu faayila function tokko create goonee indexin kun immoo maal return nu godhe data san hi this is product controller kan jettu product list kan jettu rannu godhe ishee san immoo fetch goonee database interface irratti useridhaaf return goonee jechuudha. Blade osoo tuqsiisin text rangoos amma immoo wanta hojjennu maalinni ishee sana gara viewtti jijjiirra. Isa sirra jiru kan gara bladeetti jijjiirra. Isa bladeetti jijjiiruudhaaf resource bira dhannaa view keessatti buuna sanaan booda ni hojjennaani ni hojjennee jalqaba duraa maal goonaa fakkeenyaaf product folder tokko create goonaa asitti iddoo faayilan ta'an folder new folder jedhamu product kan jettu faayila tokko create goonu faayila kana keessatti immoo new file list.php list blade.php blading kun syntax dha blade type dha php immoo garee isaa keessaa tokko kan tartiibsuudhaaf kanaa booda maal goona html fayyadamuu dandeenya as keessatti html jennee syntax html guutuusaa fayyadamuu dandeenya asitti more isa kana immoo salphisuudhaaf maal goona Google gooneet bootstrap fi get bootstrap jennee fidachuu dandeenya. Get bootstrap gaafa bootstrap keenya finne itti daampi goonu mur bifa bareedaa isaa argan isa kana finne galchina anuma paste goona sanaan booda hello world kan jettuudhaan allow product list jennee kennuu fi dandeenya. Product amma product list pages save goona gara keessaa seennee ilaalla. Amma jijjiiramni jiru akkamitti sirreessina isa kan as keessa seennee maal hojjennaa return view jennee deebisna. Return view keenya nuuf deebisu jennaani review jiru return akka godhuuf as dhufnaa products dot list kan jedhu san keessa seennaa sanaan booda save goona. Page kana gaafa refresh godhu bootstrap qabattee hi product list kan jettuun dhufti jechuudha. Amma nuti kan barbaannu maaliin bifa akkasii osoo hin taane more simple admin template bahii integrate gochuuf deemnaa jechuudha. Product erga isa kana laallee booda maal hojjennaa admin template salphaa ta'e wayii integrate goonaa akkamitti akka integrate goonu waliin laallaa na duukaa bu'aa. Dursa Google biraadhaan Google starter admin template jennuun more starters kan ta'an baay'ee salphaa kan ta'an jechuudha. Lightweight warra qaban finnee galchina more isa sana erga finnee booda warra starters ta'an kan starters ta'u laallee kan nutti bareedu fuunee galchina. Keenyaaf kuna guddaadha. More projectii keenya yeroo baay'ee irratti guddaa irratti hojjechuu barbaanne irraa kan hafe waan akkasii gochuun dirqama miti. Dursa starter jennaani akkas goona asitti sartii keenya sirreessa. Starter admin LTE isa kan jechuudha. Amma starter isa kan open godha. Isa kanan barbaade kanaa booda isa kana download goonaa jechuudha. Yoo barbaanne full project isaa download gochuu dandeenya. Isa keessaa starter kan jettu finni
piroojeektii keenya keessatti galchinu. Akkamitti daawunlood goona kan jedhu jalqaba dura asuma dhufnee isa kanarraa kaafna. Kanaa booda daawunlood kan jettu jirti. Live demos ilaaluu dandeessu. Moo salphaadha waan ta'eef itti fayyadamuufis piroojeektii keenya laayitweetiidha. Tempileetiin jiru baay'ee bareeda. Moo kan barbaanne hedduutu jira tempileetii adiin tempileetii barbaannu wayii as keessaa filannee daawunlood goona kan jiran keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf adiin tempileetota kan barbaannu keessaa daawunlood goonee itti fayyadamuu dandeenya. Ammaaf garuu isa kana staartarii isaa fayyadamna. Asuma keessa seennee staartarii isaa qofa irraa fayyadamna yookaan waanuma barbaannu qofa irraa fidannaa jechuudha. Kanaaf isa kana daawunlood gochuuf eessa dhannaa bootstrap seennee Teams kan jedhutti yoo buune direct tiimota ofiisaatii qabu jira bootstrap. Akkuma kanaa jechuudha. Akkuma admin templateii kan tiimii ofiisaatii qabu qaba. Bootstrap yoo ilaalle tiimota babbareeda qaban illee lightweight warra ta'an garuu baay'inni isaanii free miti. Bitaadha. Paididha. Hammi tokko warroonni free ta'anis tokko lamaan tokko hin jiraatu. Garuu baay'een isaanii free miti asirra kan jiran. Bootstrap irratti daataan jiru templatein argannu free miti jechuudha. Kanaaf warra free ta'an barbaadanii daawunlood goona. Xiqqaan isaa $49 gadi tokkoon isaan jiru bootstrap keessa kan jiru jechuudha. Kanaaf wanti goonu yeroo tokko duubatti deebinee daawunlood kan jedhu kanatti buuna. Sanaa booda daawunlood godha gara GitHubitti nu geessa. GitHub repository irraa version 3 beta released kan ta'e kan osoo hin taane version 4 osoo hin taane version 3 latest isa daawunlood gochuu qabna jechuudha. Isa kana daawunlood goona. Source code isaa zip folderiidhaan kan jiru zip faayiiliidhaan kan jiru daawunlood goonaa jechuudha. Erga isa daawunlood goone booda extract goona. An daawunlood godheen jira waan ta'eef tanaan dura iddoo inni jiru san dhaqnee waan keessaa fudhannaa jechuudha. Daawunloodii keessaa eessa jira? Admin template kan jedhu barbaanne argachuu dandeenya moo admin template yookaan gara keessaa seennee faayil isa kana daawunlood erga goone booda extract goona. Dhufnee faayila keenya kan right click goona. Extract here kan jettu jirti. Extract ol jennaani. Kanaa booda faayilicha keenya kan extract goosona jechuudha. Amma inni extract godhee fixutti video pause godheen erga daawunlood goone extract goone booda wanti goonu jalqaba duraa eessa dhannaa starter kan jettu kanatti buuna. Starter isaan kana ofirraa dhaamsuti. Bootstrap gaafas dhufnu starter kan jedhu arganna. Starterii kana bira dhufnee maal goona? Control U goona. Starterii kana bira jennee control U. Gaafa control U itti buunu eessa akka dhaqu inni kan fayyadamu plugin disk qofa. Kanaaf control A goona, control C goona. As dhufnee code editorii keenya bira dhufnee eessa dhannaa? View bira dhufnaa. View keessaa jalqaba duraa master layout kan jedhu create goona. Master dot blade.php jennu. Master dot blade.php sanaa booda enter jennaani. Isa kana keessatti koodii asii copy godhanne kana control V copy goone kan copy finne paste goona asitti. Paste control S goona. Kanaa booda amma faayiloonni nu barbaachisan immoo jiru. Disk plugin kan jedhu nu barbaachisu. Kanaaf garamitti deebina? Daawunloodii keessaa isa amma fooldara bakka piroojeektii keenya banne kan itti deebinaa jechuudha. Disk
iddoo kana bira dhufna. Kanaa booda wanti nu fudhannu pilaaginii fi list qofati goona. Pilaagiin and list koppii goonee gara pirojektii keenyatti deebina. Pirojektii keenya deeskitooppii keessatti jiru maal jennee pirojektii kan jedhu fooldara pirojektii jedhu. Sanaa booda fooldara pirojektii jedhu keessa PMS keessa immoo paablikii keessatti immoo fooldara tokko kireet goonaa jechuudha. New file, new folder. Folderri kun maal jedhama? Assets jenna. Waan barbaanne jechuu dandeenya garuu ammaaf an assets isaa jedhu. Sanaa booda isa kana fideen as keessatti paste godhaa jechuudha koodii kana. Finnee paste goona. Kanaa booda erga isa paste goonee booda wanti nuti hojjennu waan gurguddaa lamatu jira. Jalqaba duraa isaa offline hin jiru kan akkas goona. Sanaa booda asitti dhufnee asset kan jedhu jira. As keessatti immoo assets slash jennee warroota as keessa jiran kan finnee koppii godhan kat goonee as keessatti paste goona, save goona. Kanaaf jalqaba irratti warra jiran kan koppiin godhadha. Isa kanaaf paste godhaa. Ammas ishee warra jirtu tana lamaan isa kan koppii goona, isin asitti paste goone save goona. Fuutariifis haaluma kanaan manage goonaa jechuudha. Assetii gadi kan jiru koppii godhanna. Isa jala isaa kana dhufnee footar isa kanaafis paste goona. Sanaa booda mallattoo kan isa kan si'a lama pireesiin cufna koppii godhanna isa kan. Sanaa booda asitti deebinee paste goona. Amma wanti nu hafu immoo ishee gara olii kanaaf koodii koppii godhee fixuu isaati. Ishee gara olii kanaafis paste goona. Sanaa booda assetii keessatti assets ishee kana ilaala. Assetidha malee assets miti. Tun kan inni Laravel tun immoo kan public folder keessatti create nuti goonedha jechuudha. Ishee assets kan jettu SC kan qabdu jechuudha. Ishee tanaatu ishee kana. Kanaa booda amma wanti nuti goonu maalinni jalqaba duraa product keessa dhufnee asitti koolaa godhuu. Maasterii kan lee koolaa goonu maaster jedheetuma seevaa godhu. Gaafan pirojektii keenya maal akka fakkaatu haala amma refresh gaafa goonu direct admin template starter fidatee dhufaa jechuudha. Pirojektii keenya admin template waliin integrate goonee jechuu yaada kana akkasitti qabattu. Amma wanti nu hafu maalinni manage gochuutu nu hafa. Starterii keenya kan manage gochuu gaafa JavaScriptiin isaa hojjechaa waan hundi isaa hojjechaa jira jechuudha. Amma interface isaa kana fakkeenyaaf yeroo tokko inni kun hin jijjiiramu jechuun innas keessaa kun hin jijjiiramu. Kan jijjiiramu garuu isaan kanniintu jijjiirama malee side menuun hin jijjiiramu. Kanaaf maal goona kophaatti qoonna. Amma keessadhannaa as dhufna. Isaan kanneen walitti deebisna yeroo tokko keessadhannaa resource view keessaa immoo masters yoo taane maal jennaani layout jedhu. Asitti new file new folder layout jennee layout keessatti immoo new file immoo maal daballu new file nav bar jechuun eenyu jechuudha. Isaan asirra jiran kan or side menu jenna. Isa kanaaf rename side menu dot blade dot php jennu. Side menu kun maal of keessaa qaba? Asitti yoo ilaalle side menu warri jedhaman isaan akka starter, active, inactive, some simple link maal kan jettu kunniin
akka side menuutti ilaallaa jechuudha. Kanaaf maal goona? Hanga naaf baay'ee side kan jettu haga side fakkeenyaaf inni kun side menuudha jechuudha. Iddoo kana hanga iddoo kana yeroo tokko cut gooneet maal goona sitan jedhanii include eenyu layout keessaa side menu kan jedhu akka galchuu yaamna. Sanaa booda asitti dursa maal gochuu qabanii more direct inni paste goona. Gaafa peejii keenya refresh goona jijjiiramni tokko hin jiraatu. Sanaa booda asirratti hojjenna amma waa'ee side menu keenyaaf isa kan admin waan jedheen iddoo sana naqee admin jedhee kaa'aa jechuudha. Alex kan jettu tan admin jijjiiramti. Booda user waliin akkamitti akka communicate goosisaa deemu ni ilaalla. As keessatti asset assets slash isaan kana finne as keessa keenyaa jechuudha. Cut assets anaa booda isa kana cut goonu forward slash brace tokkotti daballaa. Sanaa booda save goonu ishee kana asirraa kaafna. Amma gaafa peejii kana refresh godhu loogoo san argataa jechuudha. Loogoo asirratti tana ni dubbisa. Amma loogoo gara oliitis bifuma kanaan itti dabalaa deemna. Akkuma more system fakkaatu daataan jiru manage gochaa deemna jechuudha. Daataawwan jiran amma kan nu hafu immoo maalinni ishee gara olirratti kana manage gochuu kan nuti barbaannu isa kanatti bu'ee loogaawut akka godhu yookaan homaayyuu nu barbaachisu jechuu dandeenya. Achirraa homaayyuu nu barbaachisu jennee kaa'uu dandeenya. Kanaaf maastarii bira dhannee maastarii keessaa isa gara olirra jiru kan more baay'eedha. Daataa kan iddoo tokkotti walitti qabna. Asitti walitti deebisnee cancel goosifna. Isa kanas akkuma jirutti kanaa booda UL kana guutuusaa bakka tokkotti walitti qabsiifnee dhaamsuu dandeenya. Peejii keenya refresh gaafan godhu asii masters kan jetturraa kaasan jira waan master kan jedhu haa taa'uti. Refresh goonu peejii keenya cheekaa goonam qulqullaa'ee jira jechuudha. Ittaansee loogoo isaa kana sirreessina. Maasteruma keessatti loogoo kan jettu jirti. Where is logo or top menu irra taa'uu danda'a inni. Ishee kana finnee asitti save goona. Sanaa booda amma gaafa akkas goonu bareedeera jechuudha. System fakkaachaa jira amma taata. Kanaa booda wanti hojjennu amma maalinni kontentiin kun ni jijjiirama. Kanaaf eessarraa kaana starter kan jetturraa kaanii control F goonu starter. Inni top menu home isaan kun jechuudha jijjiiramaadha isaan. Kanaaf maal goona more isaan akkuma jirutti taa'anii daataawwan as keessaa kun jijjiiramaadha waan ta'eef compare fruit more data asii kan ishee roo jettu kanarraa kaane content kan jedhu kanarraa kaane daataa kana keessaa haa baasu isa kana container
fluidii kanarraa kaasee jechuudha. Akkaataan godha. Sanaa booda at yield jennu kontentaa jennuun sanaa booda eessa nu fida saayilee awutuma keessa fideen maalin jedhaani content container jedhamu container dot blade dot php jennaani. Sanaa booda asitti dhufnee extends layout layouts dot osoo layout hin taane master layout extend godha. Sanaa booda add section content at end section keenya end gochuudha. Sanaan booda koodii paste godha. Save godha. Amma gaafa page kana refresh goonu error tokko jijjiiramni tokko mul'ata. Amma maal jennuun iddoo kanatti content maal jennee kennineefi masterii keessatti yield container save inni kun immoo eenyu extend godhe containeriin extends master layout dha. Sanaa booda save goone page kanaa booda content erga jennee as dhufnee controller irratti maal goona layouts dot container jedhu save goona. Sanaan booda page keenya asitti dhufnee gaafa refresh goonu ariit isuma duraanuu fidaa jechuudha. Projektii duraa deebisnee arganna. Kanaaf amma starterii keenya admin template fi bootstrap admin template fi laravel waliin integrate goonee jirra jechuudha. Marsaa xaanutti immoo maal hojjenna admin template isa integrate goone kana product list table irra keenya credit product list akkasuma credit kan product category yoo product tokko birrii tokko galchine quantity isaatii fi price isaa akkamitti akka waliin hojjechuu dandeenyu yoo price lama ta'e quantity isaa lama yoo ta'e price isaa meeqa ta'a 4 ta'uu isaa akkamitti akka hojjennu baay'ee isaa loojikii salphaa ta'e tokko waliin hojjennaa hanga dhumaatti marsaa xaanutti walitti deebinutti nagaan tura. Oo viidiyoon kun isinitti tole like share gochuun dagatinaa akkasuma subscribe gochuun dagatinaa jedha. Horaa bulaa deebanaa.